Ashama akkam jirtu kabajamtootaa fi hordoftoonni chaanaalii Boonii Baabaa viidiyoo kan biraadhaan walitti deebineera. Viidiyoo keenyarraa interviyuu Dinqisaa Dabalaa FIB wajjin taasise waa'ee mana hidhaa boosaa fi mudannoo isa mudate hundumaa viidiyoo kana keessatti kan argattan waan ta'uuf yommuu xumurru qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa kooti gamumaan gara viidiyootti dabarru. Leenis nuu kenni malee naan jedhu sirban garuu kanan hojjedhe kanan sirriitti itti kalaqee hojjedhe jedhu amma maa tokko hin qabu. Gara fuulduraatti yoo jiraachuu danda'a. Nadi baay'ee hojiilee gaggaarii baay'eetu jira waan ta'eef kana si gaafadhe. Kana keessaa kan Dinqisaan itti proud godhu yookaan kan ittiin boonu hojii koo kana jedhee natti maalaata. Yaada jedhu qabadheeni kana si gaafadhe. Egaa turtii keenyas gara goolabuttu gaafa dhufnu muuziqaan bu'aa bayii hedduu qaba. Namni aartii tokko caloma jedhee miti kan milkii yookaan immoo bakka yaaddoo isaatti kan gahu bu'aa bayii hedduu keessa darbeeti. Dinqisaan haga ammaatti bu'aa bayii jireenya isaa keessatti dabarsee dhufeera ammas dabarsaa jira. Garuu kan inni hin dagatiin kan daawwattoota keenyas kan dinqisiifattoota keetiis kan buhaarsu yookaan kan barsiisuu danda'u bu'aa bayii kanan darbee amma sirran jira borummoo bakka kanatti hawaasni Oromoo na haa eegu kan jettu yoo jiraate. Bu'aa bayiin muuziqaa waan hedduudha. Chun kana itti kan keessaa filattee dubbattu illee hin qabdu bu'aa bayii hedduu dabarseen akka gootti. Bu'aa bayiin dabarse keessaati inni guddaan obboleessi koo ammasiin jedhu kun yeroo Waaqayyo lubbuu isaatii fi jannataa kennu na jalaa dadhabe obboleessi muuziqaatti na fide kun jechuudha. Yeroo sanadha kan baay'ee bu'aa bayii hedduu kan si quunnamu baay'een dabartanni kun garuu baay'ee natti ulfaate jechuun bakka naman qaba jedhu nama karaa natti agarsiise dhabee isa booda qofaas ta'eera meeshaa kanas gurguree baduufis murteesseera. Even gammatamee meeshaan kun hagana siifa kennamu naan jedhame qarshiin tilmaamamee walii galeera. Garuu deebi'ee obboleessi koo isaanin si ga'a eessa geessaa haga kam deemta naan jedhee natti dubbatee kanaan dura gaafa jiru. Ani moommi wanta inni naa dhaabee kana gurguree gaafan badu maqaasaas nan balleesse seenaa kaayyoonni naa qabus nan balleesse ofis nan balleesse jedheetan halkan tokko ofii kootti deebi'ee ofii koo mormaa ganamadha wantichi kan naa kennamu qarshiin halkanin of mormee ofii koon of mormeen murteeffadhee bulee gurguruu nan jalqaba hojii kana iddoo tokko irraan ga'ee immoo boru maqaa sanaan oofsisa waan jedhutti murteeffadhee bulee ganama gaafa isaan dhufan nan didee lakkiin jedheen gurguruu jedhe har'a kunoo istuudiyoon suni uummata keenyaafis naafis maqaatee uummataafis hamma tokko bu'aa buusee kunoottumaa waliin hojjechaa jirra. Kanaafuu waan hin jedhu bu'aa bayiin jiraachuu danda'a jireenya dhala namaa keessatti. Fakkeenyaa fi hidhaan waan akkasii waan tokko jireenya namaa keessatti siisi qunnamaa ture. Na qunnamaa ture egaa yeroo lamaan tokko yeroo darbee hidhameen ture. Bagana ga'anii istuudiyoo keettis waaqayyo si deebisees jechuu barbaanna. Ulfaadhu guddaa. Egaa wanti hin darbamne hin jiru waan nama qunnamu hunda hidhaanis barnoota sii kennu kan biraa qaba. Gosa qabu isaanii waan irraa baradhe isa kana duraarraas isammaarras barumsa gahaa argadheera waanan baradhe qaba waanan jabaadhus qaba gara fuulduraatti immoo waanin qabadhee uummata kootiif dhiyaachus qaba. Walumaa gala akka hubattan abdiin qaba gamumaan gama viidiyoo haaraadhaan walitti deemuutti gama kudhan nagattin jecha ama viidiyoo walagalatti nagaatti.